Oromoon aadaa waliin jireenyaa fi safuu calaqqeenyummaa isaa ta'e qaba. Kan rakkate gargaaruun, kan dogoggore gorsuun aadaa isaa ganamaati jedhu abbootiin Gadaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Oromoon wal kabajaa, wal jaalataa, dukkana halkan walitti laateeti, dukkana walirraa fudhataa, arraa du'iidhaan jiraataa, waliin mallatteessu, wal amanaa, wal jaalataa. Otoo lubbuun namaan darbiin biyya nama araarsudha. Jaalala beeka. Yeroo dhiyoo as garuu aadaa fi safuun Oromummaa dagatamaa dhufuus abbootiin Gadaa kunneen ni dubbatu. Hannurraan barbaachifne walii irratti kaka'uutu babal'ataa dhufe yeroo ammaa kana. Safuun hin badee duratti xinnaan isa guddaa hin kabajaa, inni guddaan isa xinnaa jalaa ka'ee teessisaa. Safuu dura jiru, uuma dura jiru, mariin utuu jiru, aadaan Oromoo utuu jiru, ilaaf elemeen utuu jiru. Inni tokko gurraachessaa, inni tokko gurraachessaa, inni tokko gurraachessaa. Kanaaf kun aadaaf safuu Oromoon dura qabu mataasaa dagachuu agarsiisa. Faayidaa dhuunfaa fiiguu fi walirratti ka'uurra aadaa, safuu fi eenyummaa Oromoof bakka kennuutu Oromoo baasaas jedhan. Namni wal-arrabsuun seera aladha. Arraba sanas qiimii qabachuun seera ala. Yoo wal rukutee wal borukseyyuu kootu ganda seeraa dhaqnaa, seerattan si butan jedhu. Jaarsatti buta. Jaarsa bira wal geeffata. Jaarsi kuni dhaqee ilma balleesse sana balleessiteettaa, obboleessa keetti balleessiteettaa, obboleetti keetti balleessiteettaa, kiisii kanneefi jedha. Hin kiisiin sun isan biraa miti. Dhugaadha. Dhugaa argannaan birrii argachuudha. Dhugaa jiru irratti walii galanii jiraachuu qabu malee inni tokkotti ka'ee inni tokkotti ka'ee wal cabsuun gara fuulduraatti illee sirrii miti. Kaleessa diigamaa ture. Waggaaf 150 diigamne. Amma iddoo uf ijaarree iddoo lafa qabannee kotteen keenya akka hin sochoone, hundinuu akka wal dhageenyu, safuu akka barru, safuu sirna Gadaatiin akka bullu. Mogolee wal buusuun diinaaf karaa saaqa waan ta'eef tokkummaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu siman. Afaanii walitti darbanii yeroo nuti wal cabsinu Oromoon Oromoo yoo cabse, Oromoon Oromoo yoo miidhe halagaatii keessa barrii banatee nutti lixa. Isaan kanumaaf lo'anii lixuuf waan baay'ee waan tattaafataniif hayyoonni Oromoo kana baranii beektotaaf sirna Gadaa duukaa bu'anii beektotni kun waliin ta'anii foollee keenya, qeerroo keenya, abbootii Gadaa keenya jajjabeessuu qabu. Yoo jidduutti rakkoon jiraate, wal dhabdeen jiraate, garaagarummaan yaadaa jiraate, iddee garaagarummaan yaadaa jiru san irratti walii galanii mari'atanii waan isaan irratti tokkoomsu Oromummaa dhawotee Oromummaa sanii fi waan itti yaada wal dhaban san immoo yaada itti wal dhaban san walitti fidanii waltumsanii akka biyya tokko ijaaran. Akkaataatti uummanni Oromoo lafa qabatu, akkaataatti uummanni Oromoo wal bushu, sirna Gadaatiin akka bulu, sirna safuutiin akka bulu hayyoonni keenya gorsuu qabu, ijaaruu qabu malee irra darbanii dabarsaa sagalee sirna nafxanyootaa, sagalee diinaa dabarsuu hin qaban. Jaalalli jidduu keenyatti dhalatee biyya keenyaaf misooma irratti hojjechuu malee jeequmsi nu harkaa badu jennee gorsinee waldeeffachuu nu barbaachisa.